Attam jirtuu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo hamma namni xiqqoon galutti mee muuziqaa Adam Haaruu kana nan jaalladha. See baay'ee sumaan jalqaba. Mee isaanii jalqabeetaniini haasaa yaada tokko tokko dhiyeessaati. Mee kana walii keessanii fi sheerii akkasiin gootan abdiin qaba. Humna koo jabeeffadhe, xiyya koo qopheeffadhe, lachuu ofirraa dha'uudha. Ilmaan nama ishaa dabaree walitti nu geeddarti. Dabareedhaanitu mataarra ni teessi ilmaan nama ishaa. Maaltu wayya? Maaltu ta'e? Maaltu ta'aa jira? Ilmaan Oromoo maalumatti jirraa? Yaa jamaa maalitti jirra? Giifti baqala kaan dhufte. Sheer godhi qaama. Maaltu ta'e? Maali balaan? Maali maa dadhabne? Maali maa naafanne? Maa okkolla? Maaliif okkollaa? Maaliif dogoggora? Har'as dogoggora goonee boris dogoggora goone. Maaltu ta'e? Maali gudii? Maali Oromoon maal ta'e? Maali jamaa? Maali isa nama hadoochu, qoricha nama hadoochu sakkamii sana fudhanne laata? Eenyutu nu waraane? Eenyutu nu waraane qoricha kana? Qoricha isa nama hadoochu. Eenyutu nu waraane ilmaan Oromoo? Attamitti gowwoomne? Lachuun isaanii tokkuma. Si bineensuma. Ilmaan Oromoo waan haala jiru kana mee xiqqoo ishee keessa deemee ilaala. Maaltu deemaa jira isa jiru? Keessa deemee tuttuqa. Gaaffii tokkoon kaasaa hamma danda'een deebisuudhaaf yaala. Mee isa kana hamma dandeessanitti firoota keessan, hiriyoota keessanii firaatii walii wajjin deebisuu yaalla. Walumaa wajjin deeffannaa waan deemaa jiru ilmaan Oromoo. Kanaaf gara warri dhuftan galata guddaa qabdu. Gara haasaa kootiitti darba. Gara haasaa kootiitti darba. Kan maaliin dhaaba? Galata guddaa qabdu warri dhuftanii. Haasaa koo har'aa kana tuqaa sadan arfan tokkoon fudhadhee dhufe isarrattanii hamma hin danda'e ibsuu yaala. Hamma hin dandeetti kooti. Muuxannoo koorraa kan ka'e, qaraatii koorraa kan ka'e, akka itti wal'aansoon deemu biyya tokko tokkorraa yeroo ilaallu maal fakkaata isa jedhuun yaalii godha. Amma namni maal dhaga'uu barbaada? Maanni amma haalli amma jiru kuni maal fakkaata isa jedhu biyya keessa. Addi bilisummaa Oromoo egaa hammi tokko caffatee irraa baqatee sokke Daawud Ibsaatii fi jara kanatu gidduutti wal'aansoo jira. Isa ilaalaa jirra. Waa'ee waboo ilaalla. Waa'ee dhaaba Oromoo isa jedhu ilaalla. Waa'ee Tigree fi waa'ee negotiation isa jedhu ilaalla.
Baay'ee hundumti isaayyuu sabjektii gurguddaadha. Garuu hamma hin danda'e gaggabaabsee na haasa'uu yaala. Haasaa Daawudii gidduu darbe kana godhee gaarii godhee baay'ee waan jabaa haasa'e ilmaan nafxanyaa fuuldura dhaabatanii rasaasa fudhachuu qabna kan jedhu haasaa guddaadha. Haasaa Oromoo tokkorraa Oromoo wallaansoo qabu tokkorraa dhaga'uun nurra jiru dhageenye gaarii gooteen jedha. Yeroo inni balleessus immoo hin balleessiteen jedhaan Daawudiin. Yeroo inni gaarii godhu immoo gaarii godhe. Kuni inni overduudha. Kanaan dura jedhamutu irra ture waggaa dheeraa dura. Akkasittiin dura dhaabatanii oopshinii keenya fidneerra jechuun gaarii godheen jedha. Warra qajeelaa fa'iini hard luck. Warri qajeelaa fa'aa dogoggora isaanii godhanii wanti isaan haasa'anii irrelevantiidha amma. Gatiin qabu. Maaliif kanaan dura meebii dhugaa ta'uu danda'a. Wanti isaan jedhan. Garuu osoo dura akka dhufanii jedhanii, osoo asmaraa ta'anii jedhanii, osoo lafa fedhe ta'anii jedhanii namni gurra kennuuf iyyuu danda'a. Garuu har'aa yeroo isaa iddoo isaa yeroo ilaaltu waan nama gaddisiisudha. Feelerii guddaadha. Maaliif nama fooqirraa of darbate of godhan. Amma isaanii excuse mallee qaban. Ammatu yeroo dhufanii akkas dubbataniiru ta'e amma dhaaba garaagaraa mee ilaalaa. ODF, Maaloo F, Jinnii F, Jibuutii F kuni warri amma wayyaanee jedhe Abii jalatti namanii jiran kuni amma achi as ba'anii uummata Oromoo yeroo sana dhugaa nutti fakkaatee ture. Dhugaa nutti fakkaatee jennaani dhufneetu jooyinii goonee jedhanii himatu. Qajeelaan faan garuu har'aa utuu uummanni Oromoo akkasitti lafarraa dugugamaa jiru. Utuu Harargee keessatti mormarraa muranii bineensa nyaachisanii. Utuu Wallaggaa keessatti ulfoo ajjeesanii. Utuu Oromoo haadhaaf intala wal biratti gudeedanii. Utuu mucaa ijoollee Oromoo lama mana keessaa baasanii ajjeesanii haadhaan irra ta'a. Utuu ija isaaniitiin kana arganii diina nama nyaata ilmaan nafxanyaatti dhaqanii achi dhaabatanii achi haasa'uuni. Nama qawwee fuudhee miilla isaa qorqooma isaa yookiin adda isaa rukutee jechuun waan tokko waliin caalu. Kuni dogoggora hammana hin jedhamne dogoggoratti iyyuu ilaalamuu hin danda'amu. Kuni treasonidha. Ganuu isa guddaadha. Akkasitti ilaalama. Yeroo gadheedha. Haala gadheedha. Waan hin taanedha. Balaa guddaa keessa seenan. Ofoo isaaniitiyyuu. Kanaafi ani baay'ee haasa'uun barbaadu waan kana. Uummanni Oromoo kana caalaa beeka. Kanaaf ani kana keessa oolee waa'ee kana keessa baay'ee iyyuu haasa'uun barbaadu. Waa'ee waboo haasa'uun barbaada. Ani dhaamsi kun waboo bira akkanaa ga'uun barbaada. Warra waboo gargaarra jennu ala kanaafi waboo isa biyya keessa jiruu fi muuxannoo Liberation Organization siini riphee lolaan biyya garaagaraatii gochaa turan. Warra har'a immoo gochaa jiran. Kana wal bukkee qabee isinitti agarsiisuu yaala. Kan Oromoo ooduma addunyaa irratti waan hin taanetu ta'aa jira. Addunyaa irratti waan hin argamnetu argamaa jira. Riphee lolaa jechuun hin riphaa jechuudha. Hin dhokataa jechuudha. Hin haguuggataa jechuudha. Lafa namni nagarretti nama rukutee nama ajjeesaa jechuudha. Baankii saamaa jechuudha. Dildee caccabsaa jechuudha. Economic heights kan ta'e bal'eesseetu mootummaa sana jilbeenfachiisa. Riphee lolaa jechuun fuula isaa namni hin argu, maqaa isaa namni hin beeku. Hamma gaafa tokko dhaqee lafa liberated zoonii tokko qabatee amma Shaabiyaan eeganaa qofaa qabatanii booddee Isaayyaas eenyu, Tawaldeen eenyu, Shariifoon eenyu, Phexros Salamoon eenyu, Polit Biiroo isa Shaabiyaa kan dhageenye isa booddee. Akkasitti hojjetama riphee lolaa jechuun amma har'a yoo ilaaltan Filiippiin keessaa Abu Sayyaaf
kan jedhamu riphee lolaa eenyu akka geggeessu namni beeku hin jiru. Isaanii propagaandaa isaanii hojjetu, lola isaanii lolatu, maatii isaanii namni beeku hin jiru, eenyu akka geggeessu namni beeku hin jiru, hin dhokatu. Har'a Ashabaabiin nama geggeessu namni beeku jira. Namni tokko yoo achi as bahee dubbate fuula isaa xaxatee maal jedheetu geggeessa. Warra Palestiiniyaansii warra dhugaadhaaf lolu namni beeku jira, namni beeku hin jiru fuula isaanii xaxatanii odeessu. Palestiiniyaansii dhagaa yeroo darbatanii yeroo dura bu'anii geggeessan fuula isaanii namni beeku hin jiru, fuula isaanii xaxanii haasa'u. Boko Haram example Laatiin Ameerikaa keessatti yeroon akkas jedhee namatti haasa'u namni tokko maal naan jedhe no Daani'el Singallee maal teekinooloojiidha har'i jabana information super highway waan ta'eef kun immoo kana kontroolii gochuun hin danda'amu. Jarri sun akkamitti kontroolii godhan? Information highway super highway isaan biras jira. Teekinooloojiinis inumayyuu isaan tunu caala. Kanaaf security protocol akkatti waboo wajjin quunnamtii goonu, waboo akkatti gargaaru, maal akka goonu completely erruma yaa'ame hin caccabe protocol waan jedhamu jiru ilmaan Oromoo. Kuni badii guddaa ijoollee keenya dargaggoo wabootti fidaa, saba Oromootti fidaa, wal'aansoo keenya irratti. Har'a meetaa alaala. Abbaan barbaade telefoona kaasee ajajaa kibbaa, ajajaa giddugala, ajajaa dhihaa, ajajaa eessaatti haasa'a. Hin xalafamaa, hin hatamaa. Gidduutti eenyu akka ta'e maatii isaa dhaqanii gadi baasanii ijoo warra rashanamee jira. Security protocol waan hin eegamne balaa gugurdaa ga'a jira. Maallaqi abbaan fedhe maallaqa fidaa ani waboodhaan geessaa jedha. Waboon yeroo himatee kunuu abalutti nuu kennaa task force jira jedhu lakki kunoo nu taasofneerra ajaja abalutti taasofne ajaja abalutti taasofne fidaa achitti ergina kan jedhutu dhufe. Boca. Maali kun security protocol waan jedhamu hin jiru. Security protocol hin jiru. Ijoolleen wabooni bal'eessaa tokko hin qaban akkan argu. Bal'eessaa kan qabnu resoursiin nu bira jira. Waan horii of harkaa qabnuufitu kottuuti haasa'i jennaan. Ijoolleen kun horii barbaadu. Waboon horii barbaadu. Giddiitu tuun jaallatiin dhufee laayifii isaa riskii godhee, maatii isaa riskii godhee, telefoonaan dhufeetu zuumii irratti haasa'a. Addunyaa irratti waan hin jirre godhama waa'ee Oromoo. Dargaggoon Oromoo kun wabooni lafa lebreetii godhe hin qabu. Utuu dhuguma lafa lebreetii godhe qabaatee ta'e lafa lebreetii godhe sana biyya sana keessatti amma governance akkatti biyya bushanitu exercise gochaa jira. Yeroo biyya bushitu yeroo exercise gootu amma shaabiyaan naakfaa keessatti biyya bushaatu kanaaf egaa gadi ba'aniitu dhaqanii soolisitii godhu dhaqanii biyya alaatti dippiloomaatota isaanii alatti ergu ofiisii dhaabbachuutti ka'an akkasitti guddachuutti ka'an. Amma wayyaaneen yeroo sana sharraaroo keessatti gaara sharraaroo keessatti shireedhaa fi sharraaroo keessatti dedebiit keessatti waan bal'ifatanii lebireetii godhan lafa dargiin ga'uu hin dandeenye roophilaan tumee lafanni ga'uu hin dandeenye qopheeffatan. Lebireet zoonii qabu. Kanaaf Tigraay keessatti yeroo sana mana hidhaa keessatti namni hidhame Maqalee irraa kan hafe halkan tokko hin bulu. Gaafasuma dhaqanii hiikanii fudhatanii sokku. Lebireetii zooniitti galu. Har'a waradaa Begii keessatti Gidaamii keessatti dabadabdee saba keenya ilaa hammam fagaata seenterii irraa Begii Gidaamii. Ijoollee keenya guuranii mana hidhaatti naqanii cafaqaa jiru. Mana hidhaadhaa cabsanii baasanii jiru. Ijoolleen kun lebireetii zoonii qabattee security protocol waan caccabaa jiru ijoolleen afuura argachuu hin dandeenye. Lafa lebireetii godhachuu hin dandeenye. Isa duwwaayyuu miti. Maybe caasaa garaagaraa hidhatanii ijoollee kana leverage godhachuudhaaf ittiin negotiate gochuudhaaf akka ijoolleen gara fuulduraattis hin deemne kan godhamutu jira. Kana shakku jechuu kooti karaa koo. Waan akkasii kana teenyee yaadne akkamitti communicate gochuu dandeenya? Akkamitti guriillaa kaalcherii kan addaatti gochuu danda'u? Ijoolleen kun security protocoliin akkamitti taa'uu danda'a? Akkamitti communicate gochuu dandeenya?
nummoo maal attamitti wal ga'uu dandeenya. Publicly utuu hin ta'in harka lafa jalaatiin. Mee example tokkoon isinii kenna. Akka isinii galuuf hin barbaadu. Yeroo nuyi mana hidhaa jirru Shaabiyaan seeliin ishee Finfinnee keessaa buqqa'ee sooressa Eertiraa kan jedhamu namni 250 qabame barattoonni qabamanii hojjetaan mootummaa qabamanii dhufee cafaquutti ka'an dargiitti gashanii Maakalawiitti gashan. Amma qotuutti ka'an akkamittiin kun ta'e kan jedhu gaafachuutti ka'an. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Security protocoliin akka inni itti caban isinitti hima. Yeroo tokko Boston keessatti Shaabiyaan miitingii guddaa qaba ture. Waan akka fundraisingidha. Namichi tokko mirqaanaadhuma keessaa kan ka'e maal jedha? Nuyi jedhe humna isaa agarsiisuuf egaa. Inni of jajuusaa. Nuyi jedhe dhaggeeffadhaa. Finfinnee keessaatu reediyoo fiildiitti nu dabarsu jedhe. Darga baalii keessaa nama qabnaa jedhe. Finfinnee reediyoo nu dabarsu jedhe. Kanaafi dargiin har'a saseen mari'attee galgala kana dhageenyaa jedhe haasa'e. Guess what? Wanta ta'e. Dargiitti namni achi keessaa security qaba. Dargiitti galgaluma sana riippoortii dite. Dargiin maal goote? Iskaanerii kan reediyoo iskaanii fudhattu goote akka saree maraatuu Finfinnee keessa fiigutti qabu. Hin dhabdu. Booddee maal goote? GDR yeroo sana Jarmaniin walitti makamne GDR jedhama. Achi dhaqanii heavy duty iskaanerii fidanii akka saree maraatuu Finfinnee keessa fiigutti qabu. Ganama barii ijoolleen Shaabiyaa keessumatti gurbaan Musee jedhu tokko yeroo inni reediyoo dabarsu Ginfillee boolla tokko keessa mana kiraa fudhatanii dokumentii meeqa achi qabu achi yeroo isaan dabarsan akka jirutti dhaqanii qabatan. Isa duwwaa miti. Haati manaa Biraanuu baay'eedha Eertiraawii wanta turteef mucaa isaa Salamoon mucaa obboleessa isaatii Salamoon mana isaatii taa'ee kan baratu mucaa wal'aala xalaa itti laatteetu achitti ergiti turte. Mucicha adamsanii duukaa fiiganii qabanii xalaa harkaa fudhatan. Istiraakchariin Shaabiyaa akka jirutti rukutan Finfinnee keessa. Yeroo sana namni waan naa wajjin turtan jirtu. Hin beektu kan. Kuni akkasitti ta'e. Ilaa ilmaan Oromoo nafxanyuun ilmaan Nabashaa akka isheen itti hojjettu ilaala. Har'a zuumii keessatti taa'ee waan barbaanne gadi laqallaqnee haasofna. Nu keessa gantuu meeqa jira? Kan adda bilisummaa Oromoo diige meeqa jira? Kan ijoollee ficcisiise meeqa jira? Kan achitti riippoortii godhu meeqa jira? Hin beeknu eenyu namni beeku wal beeku jiru. Kuni security protocoliin akka jirutti jijjiirame tokkoffaa ijoollee dargaggoo warra biyya keessaa lolan kana directly communicate gochuun quunnamuun maal jechuun fidasanii haasofsiisuun riskiin involve godhu hin beektan. Riskii guddaa involve godhu. Lubbuu ijoollee keenyaatiif, lubbuu maatii isaaniitiif, jarri kun qawwee qabatanii footoo kaa'an ergaa jedhu ijoolleen dhaabatanii matireesii addarra kaa'atanii ka'u ijoo mucaa eenyuutu akka taate, mucaa eenyu akka ta'e, qarree eenyu qeerroo sakam akka ta'e tokkoon taa'ee funaana. Sallaayin. Kana booddee manarra deemee maatii isaanii xaraguuf taa'a gaafa guyyaa dhuman. Kunun tumtuu dokumentii godhe ilmaan Nabashaa Amaarri nafxanyaan kana hundumaa jala bu'u. Kana beennaa hin beeknu. Ijoolleetti isin himna ittiin himna. Telefoona goonee wajjin haasa'u duwwaadha kan nu barbaadu. Ilmaan Oromoo. Please. Waanuma security protocol jedhan kanarratti of eeggadhaa. Baay'isaa of eeggadhaa baay'ee riskiidha. Amma lola isa du'aaf jireenyaa keessatti seenaa jira. Yoo jabaanne walabummaa keenya labsan. Yoo kanaa gadi kolonii sana jalatti deebinee jilbeenfannee waggaa 100 Amaarri nu mo'uudhaaf teesse. Akka isaan isinitti agarsiisa. Kana waa'ee waboo kanarratti fixe. Waa'ee jaarmiyaan isinitti hidha. Jaarmaan keenya maaliif dadhabe? Maaliif caccabe? Maaliif akkas ta'e yoo jettani? Jaarmaan tokko mee muka fudhadhaa. Muka yeroo fudhattani muki asii ol guddata. Muki inni guddatu kuni damee mataa ishee irratti ijatu lalisa.
iji kun guddatee jirmata oluma deema utuma hidhu gaaddisa guddaa ta'eetu saba isaa kana bokkaarraa cabbiirraa dhowwan sabi achi jala qubata akkasitti mee yaada waa tokko isin agarsiisuu barbaada. Ela kana laala kuni muka jedhula kun muka isa guddaa kun immoo inni kun immoo hundee isaa ta'e hundeen isaa kun inni kun ilaamee biyyoodha mini gaanni kun inni kun lafa keessa lafa hiddi isaa kun kana ela abaawoni asii gadi biqile hidda isaa saba keessa yaafate garuu asii ol hin guddanne agarte asii ol guddachuu hin dandeenye maaliif agartuu ishee caafii ishee kana isheen kaa'e baala ishee lemlemee ishee guddachuuf deemtu dargaggoodha kun dargaggoo Oromooti. Dargaggoo Oromoo kana nama maqasii fudhatee yookiin haaduu fudhatee irraa murmurutu jira. Akka inni lalisee guddatee gaaddisa saba isaatiif hin taane nama maqasii fudhatee ganama galgala irraa murmurutu jira. Eenyu kun diina isa nu keessatti biqiletu kana hojjeta. Abaawoon eessatti biqile gaajjellaa kanatti lalise asumaa gada deema saba keessa jira. Hiddi isaa waan dheeraa ta'eef miidhaan waan jabaa ta'eef miidhaan isaa waan baay'ee jabaa ta'eefitu muki kun mataansa mukichumtiyyuu baduu dhabe. Maaliif lafa keessa gadi fagoodha lafa keessa hiddi isaa gadi fagoodha. Uummata keessa seeneera maaliif miidhaan sun hin banne. Kanan isinitti agarsiisuu barbaade. Egaa irra taa'anii maqasiidhaan kukkutu. Eenyu isaan? Alarjiitu narra jira dhiifama naa godha. Eenyu isaan? Jarri kunii beekamoodha. Warra kanaan dura nuyi Itoophiyaa Demokiraatessina jedhe. Nuyi Itoophiyaa malee jiraachuu hin dandeenyu warra jedhe. Warra har'a ija baasee harka kennee ilmaan nafxanyaatti harka kennee achi mana biiroo mooraa Minilik jala taa'ee firifaarii funaannata. Jarri kun gadi ba'anii maal jedhan? Geetaachoo Bagaashaa yaadatu yoo ta'e nuyi adda bilisummaa Oromoo keessa kan seennee warri ekstreemistiin warri walabummaa barbaaddu dhaaba kana gara hamaatti akka hin geessineef dhannee achi seenne isaanii rukutuudhaaf seenne jedhanii dubbatanii kunoo amma ija isaa agarree jedhe nafxanyaa ilmi nafxanyaa. Mee kana ilaala. Jara kanatu ijoollee keenya jalqabanii ijoollee ani beeku personaalii kan hin beeku. Kan isaan rukuchiisanii ficcisiisan. Mee maqaa tokko tokkoon isinidha. Namoonni tokko beekuu dandeessu. Baaroo laala attamitti du'e deebiin hin jiru. Shinigaatti attamitti dhuman deebiin hin jiru. Niftaaleem Garbaa daarii Sudaanitti attamitti ajjeefame namni hin jiru. Yoonaas Kaasaawun attamitti ajjeefame hin jiru. Koloneel Tasfaayee Dheeressaa namoota beekuudha kun. Namoota baay'ee itti dhiyaatee beeku. Koloneel Tasfaayee Dheeressaa attamitti du'e namni beeku hin jiru. Shaambal Salamoon Tarreessaa attamitti du'e mucaan eessuma kooti namni beeku hin jiru deebii namni kennu hin jiru. Kan biraanii Guutamaa Hawaasa attamitti du'e Nadhii Gammadaa attamitti du'e Buruusoo Booruu attamitti du'e Nagaash Kumsaa attamitti du'e Abbayyeen akkamitti du'e namni jarri kun egaa taa'aniitu mataa ishee irraa murmu akka inni lalisne akka inni gaaddisa hin taane akkasitti kana hojjetaa turan. Namni tokko biqilee isaanii namni geggeessu jiraachuun irra hin jiru. Isaan Oromoos ajjeesanii ofiis du'uu barbaadu. Oromoon ofiisaatiin of danda'ee dhaabi kun guddatee dargaggoo itti filee dargaggoo itti gashee muuxatee guddatee gaaddisa ta'ee saba isaatiif gaaddisa akka hin taaneef diinaan bitamaniitu ijoollee keessaa biqiltu. Nama keessaa waa'ee walabummaa haasa'u keessaa ciru. Kana jarri kun kana hojjetu har'agaa eenyu akka ta'an beekaman ifatti dhaqanii harka kennanii ilmaan Oromoo. Kana dhaaba jaarmaa jechuun kanaaf kufe Oromoon kanaaf dadhabe kanaaf gara fuulduraatti deemu dide. Abjuun kan biraan hin jiru. Kanaaf guddachuu dadhabe. Kooziin keenya gadhee ta'e miti. Kan biraan waa'ee Tigraayin isinitti himuu barbaada. Tigraay har'a bilisummaa ishee argatteetti. Garuu dheengadda Geetaachoon wanta inni haasa'e dhaggeeffadhaa. Geetaachoon wanta inni haasa'e. Geetaachoon maal jedhe? Geetaachoon Raddaa maal jedhe?
waa'ee filannoo kana jarjaranii geggeessuuf jedhu filannoo kana nurraa baruutu irra jiraa jedhu. Maal jechuudha kun? La mee baraa ilmaan Oromoo. Ani waan shakkii qabu. Kana jechuun nurraa baraa jechuun filannoon kunii gadheedha jechuudha moo? Filannoo kana godhachuun irra hin jiru nu hin rukunnaa jira kana rukunnee irraa ariina jechuudha moo? Harka lafa jalaatiin jira wajjiniin waa diilii wayii negoosheetii gochaa jiru. Maal jedhe tokko immoo Tigraay keessaa geggeessaan tokko gadi ba'ee irra maal jedhe? Dhiifama nu gaafachuu qabu jedhe. Oo dhiifama gaafatan maaltu ta'a? Maaltu ta'a jechuudha. Ilamee kana laalaa. Ilmaanni Habashaa harka lafa jalaatiinitu harka wal qabataa jirti. Kanas shakkuutu nurra jira. Dhugaadha jechuu koomini. Evidensiin qabaa hin qabu. Garuu akkasitti yeroo taa'ee ilaalu akkasitti taa'ee yeroo ilaalu yoo meebii minaalbaata akka tasaa ta'e kunoo otoonomii keessan rekognaayizi isinii goona biyya keessan isinii fudhanna nutti hin dhufinaa nu rukutinaa nuyi Oromoo kana hunkut goonee rukunnee fidnee walaayitaa maaloo kana warra garba kana of jalatti gashinee akka bitannee akka gurgurrutti isinii nun tuqinaayi isinii mirga keessan akka jirutti isinii mallatteessinaa yoo jedhani Tigraay dhuguma dhufee lolee irraa buusaa maal sababisaa kanaafi ba'aan kuni saba Oromoo irra jira ilmaan Oromoo. Jarri kun negoosheetii gochuu danda'u. Possibility high possibility tu jira dudda keenya duuba. Isaanii yes yeroo enemy of my enemy is my friend. Garuu kanas immoo verify gochaa caqasaa basaasaa waa isaan hojjetan ilaalaa deemuun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf of eeggannaa guddaa nu barbaachisa. Waa'ee Tigraay kana akka salphaatti ilaalaa hin jiru. Maal hojjetaa jiru? Ijoollee isaanii kana gaggaafataa jira. Maalitti jirtu? Amma yoo Oromoon ka'ee lole wajjin loltanii jira kana ariitu maal gootu yeroo hin jedhu deebiin argadhu gaarii miti. Kanaaf kanas beekuu danda'u nurra jira. Kanaaf qophee guddaa nurra ba'aan sun hundumtuu nurratti kufuudhaaf deemaa jiran maal kanaaf waboo keenya akkatti jabeessu protocoli security protocoli kan akkamittiin eeguun akka danda'amu. Attamitti communicate gochuun attamitti horii buusuun akka danda'amu kuni baay'isee itti yaadamuu qabaan jedha. Kan biraan waa'ee negotiationiiti. Amma kanaan dura waa'ee negotiationii isinitti himee vicious circle isinii jedha. Vicious circle kun isin quubseeran se'a garuu anaan nan quubsine ammayyuu achuma jira. Ammayyuu elaa kanumarra deemaa jira. Kanuma keessa addanatti harka laannaa negotiationiidha jennaa. Addanatti hindallanna addanatti lolatti kaana ishee kana irratti lolla ishee kana irratti gidduu kana irratti hammi tokko jal'atee walabummaatti deemuu barbaada hammi tokko negotiation table-itti deemuu barbaada. Vicious circle kana inuma keessa deebina har'a akkan shakkaa jirutti warri Itoophiyaanistiin negotiationitti nu geessuuf jedhani already harka dhibba keessaa gara 60 fudhataniiru. Oromooni garbummaatti seenaa jira. Dhibbatti kana beekaa. Negotiation table dhanna taanaan harka laannaa jechuudha. Harka laannaan hindallanna hillulla ammas negotiation ammas kanuma vicious circle kana keessa jiraan. Kana keessaa ba'aan jiru ilmaan Oromoo. Kanaafitu waboon asitti kana cabsee warra bilisummaa Oromiyaa isa jedhu walabummaa Oromiyaa isa jedhu isa booddeedha referendamiin isa booddeedha hiree murteeffannaa kan hin jiruuf. Eega Oromiyaa walaba ta'e ijaarrachuudha asitti negotiationiin dhaquu negotiationii abbaa keessa na godhu nafxanyaatti nu laachuudhaaf achi jirtu isinii warri firiffaarii funaattanii warri ala kanaaf hoolattan ala kanaaf hoolataa jiru mangistii haaraa dhaabbanna mootummaa wajjin nyaasofna yeroo haasaanii fixanii ishi solutionii maal yeroo jettu intellectually ala kana yoo mootummichi gattaa'ee nu wajjin haasa'a ta'e malee hunda isaanii dhaggeeffata. Adaanisti kan jedhanii, profeesarii kan jedhanii, dhumarratti maal jedhu mootummichi baduu qabaa sisteemiin kun diigamuu irra jira namni jedhu baay'ee yartuudha. Baay'ee yartuudha. Hundi isaanii kan isaan jedhanii mootummichi sammuu isaatti deebi'ee negotiatii nu wajjin godhee ilaa kun uummata Oromoo negotiationitti geessuudhaaf ilaaf ilaamee Habashaatti geessuudhaaf ilaa Habashaa ilaaf ilaamee hin beekne Habashaa negotiationii hin beekne
Abashaa garbummaa kolonii jalatti si hambisuu duwwaadhaaf warra wallaansoo qabu wajjin dhattee harka kee duwwaa homa tokkotu ofirraan qabaate harka kee duwwaa dhatteetu gabatee negotiationii gabatee ilaaf ilaamee irra taa'isiin jechaa jira warri ala kana foolatan. Isaan immoo dabaree isaanii dhaqanii jiraa wajjin walii galanii waboo hiisisuudhaaf gadi ba'u. The same story to repeat it. The same story. Jarri kun salphaa isinitti hin fakkaatin. Amma waboon dammaquu tarra maybe intin hidda isaaniis waboo keessa diriirfachuu danda'u jarri kun. Kanaaf karaa hundumaa security conscious ta'uu danda'u. Protocoliin kun kanaaf eegamuu tarra jiraan jedhe. Warri negotiationii amma wata jiru. Isa dhumaa jala ga'aa jiru. Maaliif Abiyyi irraa buutee irraa negotiate gochuu tarra. Abiyyi amma filannoo geggeessine hoo jedhe. Amma laagaa maal jedhu filannoodha amma filannoo deemaa jirra kanaaf himmoona hooy cabcabaa didichaa dhaqaati harka kenna isa hafe duguuganii lafatti isin gashaniitu kana booddee kolonii isa dhumaa jala galuudhaaf Oromoo fuutanii deemaa jiru. Please dhaabbadhaa. Please uummata Oromoo goomsina. Ilmaanni naftanyaa mootummaan naftanyaa takkaa Oromoof ta'ee hin beeku. Mootummaan Habashaa Oromoodhaaf ta'ee hin beeku. Oromoodhaafis ta'uuf hin jiru. Adaraa keessan nu dhiisaa adaraa Rabbi tokkicha. Adaraa dhiiga isa dhangala'aa jiru. Dhiiga isa jigaa jiru. Dhiiga gurbaa isa waraabessa nyaachisan Harargee keessatti. Dhiiga sanaatiin nu dhiisaa. Yoo dandeessan waraana bira dhaabbadhaa. Yoo ta'uu baate isa kan waraana waboo yoo jibbitan waraana kan biraayyuu ijaarradhaa. Isin duukaa deemnanu. Jala hiriirra namuma qawwee kaase qawwee mee shiftaan mataa lagaa lola dhaabaano. Yaa jamaa hin qaanoomne hin salphanne bara. Hinuma salphinuma gadhee keessa jirra bara. Maaloon gowwoomina. Ilmaan Oromoo hin gowwoomina. Bara baraan hin gowwoomin. Ilmaan Habashaatii wajjin tasa jiraachuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Bara baraan man kana haasa. Ani practically dhan arge. Hamma isaan nu jibban hin arge. Yeroo isaan immaa matsaayin na biratti garafanii qullaa dhaabatan jaartii waggaa 60-70 na biratti garafanii hin arge. Yeroo isaan bis gaallaanuu jedhanii akkasittiin jibbanutti agarsiisanii hin arge. Namni amma ala kanaa warri bookkisan baay'een isaanii guyyaa tokko ni dhabne guyyaa tokko hin garafamne. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko halangaan Habashaadhaa irraan bu'u. Feerroon Habashaadhaa irraan bu'u. Qeensa irraan buqqisan. Cinaa isaaniitti xarmuziin hin fannifamne. Kanaaf foolatti. Ammatu tokko ishee fuudhanii dhaqanii gadi galagalchanii wuqaadhaa fi warra akka ashuu sun gadi galagalchanii garafanii cinaa isaaniitti xarmuziitti fannisanii afaan xaaliyaanii haasaa gadi baati. Afaan kan biraa lissaanii dubbataa gadi baati. Silaa akkasittiinitu waa'ee negotiationii haasa'an turan. Maaliif Amaarri maal jedhu? Basaw qusul inca sida dibbat jette Amaarri. Basaw qusul inca sida dibbat jette. Sirran geenye kaa. Atoon beektu, atoon hidhamne, atoon garafamne, firri kee yoo hin duune, eessummi kee obbolaan kee yoo ittiin duune, ittiin hidhamne, maal si dhibe? Waggaa hamma kana ala jiraataa turte maal beektaati? Waan dhiirri keessa darbe maalitti beekta? Kanaaf negotiationiidhaaf foolatu. Warra negotiationiif foolatanii kanaaf ilmaanni Oromoo waboon gara negotiation waan jedhu dhiisee lola isaatti jinsee itti kutatee security protocol isaa eegee lola isaa itti finiinsee lafa isaa libereetii gochuu mana hidhaa cabsee mana hidhaa keessaa ilmaanni Habashaa saseen ilmaan keenyatti taphatu mana hidhaa cabsee mana hidhaa keessaa Oromoo yaasuu gara fuulduraatti loluu hoggana jabaa isaa hoggana united kan ta'e united isa amma ciccitee hojjetu ta'e united kan ta'e spokesman tokko enough waan akkasiitiin yoo gara fuulduraatti deemne malee ammas kufaatii gadhee badiisa gadheetu saba keenyatti deemaa jira. Kanatu natti mul'ataa jira. Uummati keenya hallayyaarra ga'eera. Yookiin
riqicha guddaa argatee ittiin caa yookiin akka jirtu wal qabatee amma sallayyaatti gadi gala. Baruma baraan balleessaa. Baruma balaan balleessaa. Baruma baraan balleessaa. Balleessaa sanarraa baruu dadhabee ilmaan Oromoo. Warra akkasittiin nu gurguran, warra garaa isaaniitiin isaan kan isaan barbaadan hamma nu jirrutti Oromooni gara keenya duwwaa ilaaluutu irra jira. Nutu waa'ee Oromoo dubbataa. Yaangi jenereeshiniin lafaa ba'ee waa'ee Oromoo dubbachuun irra hin jiru. Yaangi jenereeshiniin nu geggeessuun irra hin jiru. Kan jedhanii murteeffatantu naannaa mooraa Minilikii taa'ee achi irxibaana funaannatee uummata Oromoo konfiyuuzii gochaa jira. Eenyu har'a kan nama fichiisaa jiru? Eenyu saayikooloojii Oromoo kan beeku? Eenyu caasaa Oromoo kan beeku? Warra naannaa sana jiran bara. Isaan kan kennee nama qabsiisaa jiru, kan nama fichisiisaa jiru, akka jirutti waraabessa kan nama nyaachisaa jiru. Utuu Oromoon sin gurguranne, utuu keettoon dhufee sin gurguranneetu hattuun fagoodhaa dhuftee saawwa kee hatti. Keettoodha kan si balleessi. Isa ollaa kee jedhu isa si wajjin nyaatu wajjin. Isa garaa kee keessaa ba'e. Kanaaf ilmaan Oromoo iccitii keessan eeggadhaa. Waboo jabeeffadhaa. Waboon security protocol isaa eeggachuu qaba. Isinis immoo addanaa warri diiyaasporaadha. Waboo wajjin haasofna itti bilbilla maaloo isa jedhu kana dhaabaa. Maaliifi security saba keenya ijoolleen kun lafaan biqilli. Warri lagaa lolan kun lafa keessaa yaa'an. Mar'umaan namaa keessaa yaa'an. Isaan kun maatii qabu, eessuma qabu, obboleessa qabu, abbaa qabu, haadha qabu. Warra kanaaf riskii. Nafxanyaan afuuraan fudhanne gaafa afuura fudhatte gadi galagaltee hunda kana lafarraa duguuguudhaaf teessi. Kana ija keenyaan agarree irraa baanu. Kanaafi baay'ee isinitti hin dheeressu isheema kanaan hin dhaabaa jabaadhaa Waaqayyo sinaa gargaaru Waaqayyo immoo sinaa eebbisu ilaa hin bilisoomu yoo amma security protocol kan follow goon waan hojjennu kan hundumaa yoo beekne yoo warra dhaqatee maqasiidhaan ol ka'aa keenya ol adeemaa keenya maqasiidhaan murmuu kana dhannee ija ishee keessaa baafne hin walaboonu takka rakkinni hinuma balagoomna Republic of Oromiyaa hin ijaarranna warri as keessaa dhaaba 10 dhaabanii ufumaa Yifama na gurra ko. Gatiin man kabul man Oromoo. Please. Mataa keessan of hin naannesina. Biyyuma keessa ijoollee lolaa jirtu bukkee dhaabachuu yoo dadhabame kan biraas uummachuu lafatti uumanii loluu kanaanitu uummata kana ofirraa fageessuu dandeenya. Waaqayyo isin haa gargaaru. Jabaadhaa.